Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Onkoloolessa 18 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoof jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa mee waliin fala haa barbaannu jedhu isin keessummeessaa kan isiniif dhiyeessu an Erbuu Sabaati. Akkasumas haala yeroo ammaa mootummaa wayyaanee waan qabdee gadhiistu wallaaltee olola miidiyaa ishee irratti oofaa jirtu labsii hatattamaa jechuun uummata gowwoomsuuf yaalaa jirtu isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Amma hanga footoo oduun isin dhageessisa. Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti warraaqsi daran hammaatee finiinee jiraachuun qeerroon gootonni barattoonni Oromoo gabaasan. Humni ittisa uummataa lixa Oromiyaa keessa socho'u tarkaanfiilee miidhagoo ona lixa Oromiyaa keessatti fudhachuun itti fufee. Lixa Wallaggaa magaalaawwan adda addaa keessatti tarkaanfiin humna diinaa fi qabeenya diinaa irratti fudhatamaa jiraachuun qeerroon bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof hime. Kan jedhanii fi kanneen biroos ni jiru. Babal'ina oduuf jaallee jiituu gadaa qabatteetti. Oduu tibbanaan Komaandi Poostii labsii yeroo muddaa jettee mootummaa wayyaanee umurii ishee kan guyyaan itti dheeru wallaaltee dheereffachuuf jecha uummata afaan faajjessuuf ammas karaa foddaa televezyiina ishee ganamaaf galgala ittiin sobduun afarsuu eegalte. Labsii kanas guyyaa dheengaddaa jechuun onkoloolessa 16 bara 2016 namitti bitamtu wayyaanee kan taate obbo Siiraaj Wayyeessaa kan jedhamuun uummata doorsisuuf karaa TV isaanii kijibaa ooltuun ibse. Sekretariyatiin Komaandi Poostii labsii yeroo muddaa obbo Siiraaj Fageessaa qajeelfama raawwii tarkaanfii labsii yeroo muddaa miidiyaaleef ifa godhan. Obbo Siiraaj akka jedhanitti qajeelfamni kun kutaa 3 qaba. Kan jalqabaa gochaawwan kutaa biyyattii hunda keessatti kanneen dhorkaman kan qabate yoo ta'u, kutaa lammaffaan ammoo gochaawwan kutaa biyyattii murtaa'an keessatti dhimmoota dhorkaman tarreessa. Kutaa sadaffaan ammoo dirqama odeeffannoo kennuu fi beeksisuu lafa kaa'a. Tarkaanfilee duguggaa sanyii fi jumlaan mana hidhaatti naquu uummata Oromoo irratti ta'e jedhanii mootummootiin abbaarree wayyaanee baafatan kan qabxee hedduu of keessaa qabu kan dabarsan. Seera kabachiistonni tarkaanfiiwwan kanaa gadi fudhachuu danda'u. 1. Eeyyama mana murtii malee to'annaa jala oolchuu. 2. Hamma labsiin kun xumuramutti bakka Komaandi Poostiin kun isa geessu tursiisuu. 3. Barumsa haaromsaa fudhachuun kan gadhiifamu akka gadhiifamu, mana murtiitti dhiyaachuu kan qabu ammoo akka dhiyaatu gochuu. 4. Eeyyama mana murtii malee mana namaa sakatta'uu. Hawaasaa fi poolisoota naannoo hirmaachisuun meeshaa yakki itti raawwatame yookaan raawwatamuuf jedhu qabu yookaan ammoo bakka jirutti eegu. 5. Raadiyoos ta'ee televezyiinii kamiinuu barreeffamaan, suuraan, tiyaatiraa fi fiilmiin ergaawwan darban dhorkuu fi to'achuu. 6. Qabeenya saamame eeyyama mana murtii malee qabuu fi abbaa qabeenyaaf deebisuu. 7. Dhaabbilee barnootaa keessatti jeequmsa kaasuuf namoota hirmaatan irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu fi tarkaanfiin bulchiinsaa akka fudhatamu qaamolee dhaabbilee barnootaaf ajaja kennuu. 8. Namoota yookaan garee nageenya hawaasaa booressuu danda'u jedhamanii shakkaman yookaan ammoo namootaa fi garee yakki irratti raawwatamuu danda'a jedhamanii shakkaman bakka murtaa'e akka hin seenne yookaan bakka murtaa'e tokko qofa akka turan gochuu fi 9. Tarkaanfii madaalawaa fudhachuu danda'u. Obbo Siiraaj dhaamaniiru. Doorsisni hidhaanis ta'e ajjechaan haga bilisummaatii fi qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti akka hin deebisne qeerroon bakkoota adda addaa fi magaalaa Oromiyaa keessa jiran waliif dhaamaa jiraachuunis himameera. Humni ittisa uummata lixa Oromiyaa keessa socho'u tarkaanfilee mimmiidhagoo ona lixa Oromiyaa keessatti fudhachuutti fufee jiraachuun himame. Humni ittisa uummata lixa Oromiyaa keessa socho'u erga duuti gara jabinaa Bishooftuutti ilmaan Oromoo irra ga'ee asitti hojiilee boonsaa dalaguu itti fufee haga ammaatti hojiilee hojjechaa jiruun loltoota diinaa 20 kanneen
soddomii lama duraatti dabaluun waliigalatti loltoota 52 loltoota agaazii dararaa bobbaafaman ajjeesee jiraachuu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Humni diinaaf amanamaa ta'ee sabboontota hedduu kan hiisisaa ture uummata mandii keessa jiraatu irratti hojii gara jabinaa yeroo gara yerootti kan hojjetu irratti tarkaanfii fudhachuu fi guyyaan mana isaa seenanii kan isa dhaban ta'ullee qawwee isaa fudhachuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchanii jiru. Tarkaanfiin diina uummata Oromoo irratti fudhatamaa jiru kunneen hanga bilisummaatti akka itti fufus dubbataniiru. Oduu biraan Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti warraaqsi daran hammaatee finiinee jiraachuu qeerroon gootonni barattoonni Oromoo gabaasan. Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti dhumaatii gara jabinaa mootummaan fudhachaa jiruuf akkaan gadi jabeessuu isa labsii kallattii kan labsamee jirutti dallanuun sochiin barattoonni Oromoo fi Amaaraa taasisanii haga ammaatti barnoonni dhaabbatee kan jiru yoo ta'u guyyaa guyyaan fincila xumura gabrummaa finiinfamaa jira jedhu gabaastonni yuunivarsiiticharraa. Uummatoota kibbaaf kanneen diina uummataa ta'uudhaan ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo moorichaa baase irratti dhiigni ilmaan Oromoo bara baraan akka lolaa kan homaa isaaniitti hin fakkaanne ibsa barattoonni kun baafatan didanii tarkaanfatanii barachuuf deemanii fi kanneen ilaalcha tuffiin barnoota barachuu deeman akkasumas barsiisuuf socho'an irratti tarkaanfiin humna hin beekamne mooricha keessatti fudhachaa tureen bakkeewwan mooricha keessaa hedduu keessatti laaptooppii isaanii caccabsuun akkasumas rukuttaa irratti fudhataniin hospitaala seensisanii du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu isaanis himaniiru. Barattooti hedduunis mana hiraarsaa mootummaa abbaa irree wayyaanee kan guutuu hin beekne keessa humna tikaa barattoota fakkaatanii socho'aniin seenanii kan jiran ta'ullee gurmuun qeerroowwan Oromoo moorichaa fi barattoota Amaaraa haga barattoonni hidhaman gadinuu lakkifamanitti dararaan haga nurraa dhaabbatutti doorsisni humna hidhatee jiruun nurra gahaa jiru haga nurraa dhaabbatutti barnoota barachuu hin dandeenyu jechuun addatti nyaata lagachuun gadda isaanii fi uummata isaaniirra gahaa jiruuf fuulaa fuulatti ibsataa jiru. Pireezidaantii Yuunivarsiitichaa rifaatuu guddaa keessa seenuun walga'ii hatattamaan jedhee barattoota mooraa keessa jiran hundaaf taasisus namni walitti qabamu dhibee milkaa'ina tokko malee jalaa bashalaa'eeras jedhu gabaastonni keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo bakkichaa. Oduu biraan Wallagga Lixaa magaalaawwan adda addaa keessatti tarkaanfileen humna diinaa fi qabeenya diinaa irratti fudhatamaa jiraachuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof hime. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii keessatti tarkaanfii humni hin beekamne fudhateen qabeenya diina barbadeessamee humni diina Oromoo kan ta'e nama garaa isaaf jecha ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasaa hiisisaa biyya ariisisaa jiraachuun uummata naannichaa fi jala adeemtuu fi ergamtuu wayyaanee kan taate OPDO biratti beekamtii olaanaa kan qabu akkasumas marsaa hedduuf hojii diinummaa isaa kanarraa akka deebi'uuf qeerroo bakkichaan irra deddeebiin itti himamaa kan turee fi gorsi laatamaa fi kan ture nama maqaan isaa Abdiisaa Indaaluu jedhamurraa qawwee kilaashii booji'uu isaanii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Abdiisaa Indaaluun hidhataa gaddaa kan ta'ee fi hojii basaasummaa hojii idilee isaa godhachuun mootummaa wayyaaneef harka mirgaa ta'ee kan hojjechaa jiruu fi tarkaanfiin reebichaa fi qawween diinaa isa harkaa fuudhamuun kun barnoota akka isaaf ta'uu fidha jedhu qeerroon bakkichaa. Abdiisaan ammas hojii diinummaa isaa kanatti fufee kan hojjetu yoo ta'e tarkaanfii lubbuu isaa fi maatii isaa irratti fudhatamuuf itti gaafatamaan Abdiisaa matuma isaati jedhu qeerroon bakkichaa hadheeffatanii yoo dubbatan. Dhumarratti barattoonni dhimma maaster pilaanii wal qabatee bara 2014 yuunivarsiitii garaagaraa irraa humna tika wayyaaniin butamanii mana hidhaatti dararamaa jiran amma illee murtii akka hin argatiin maatiin barattoota kanaa himan. Yeroo darbe haga ammaa murtii malee mana hidhaa Qilixootti dararri hamaan irra gahaa akka jiru gabaasuun keenya ni yaadatama. Barattoonni kunneen waggaa 2 oliif murtii tokko malee mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa jiru. Yeroo darbe akkuma gabaasne beellamni isaanii onkoloolessa 17 bara 2016tti beellamamee tures. Barattoonni kun osoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin beellamni isaanii sadaasa tokkotti akka darbe maatiin barattoota kanaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Barattoonni kunneenis Moo'iwwan Baqqalaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa, Bilisummaa Daammanaa Yuunivarsiitii Adaamaarraa akkasumas Abbabaa Urgeessaa Yuunivarsiitii Haromaayyaarraati. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Cubbutoon galaadha, cubbutoon galaadha, utataan garaadha, kana kabbaan isaa godhe ta'u. Cubbutoon galaako, obsiyaa garaako, mundatti waa'ee mofiin matan.
Majaa saamana garbuu saamana tumuudhaan addamne malee amane tumuudhaan addamne malee xinnaas gaabbarree guddaas gaabbarree buluu addamne malee qawwee agarii tulluu qawwee agarii tulluu maaltu baata yoo agarii malee ino biini loodanii halagaani loodanii kokkolfaa biyyeenya achisu malee malu yaaqeerreessa moogorii keebaan aletti galee moogorii keebaan aletti galee kan darbees garaa qabnaa kan dhufoos qooba qabnaa. Mee waliin fala haa barbaannu. Tokko yaada bu'uuraa. Impaayerri Itoophiyaa jedhamtu kun humna qawweetiin ijaaramtee hanga har'aatti qawween eegamtee kan turte ta'uu ishee ni beekna. Fedhii isaanii malee mirga isaanii sarbamanii kan impaayera kana keessa turan uummattoota hedduutu jira. Egaa impaayerri kun tolfamtee jalqabee uummattoota impaayera kana kan darbaa dabarsan hacuucee bulchaa ture murna uummata muraasa ta'uu ni beekna. Impaayera taatee biyya ijaaramte biyya uummattoonni garaagarummaa qaban heddumminaan keessatti federaalizimiin tolfamu fedhii uummattoota kanaa irratti hundaa'uudhaan achii ol ijaaramaa kaan immoo marii fi qooda fudhannaa uummattoota hundumaa kan gaafatu waan ta'eef biyyattiin fedhii uummataa irratti hundooftee achii ol ijaaramti jechuudha. Uummanni kun dhiibbaa tokko malee haala bilisa ta'een mataa mataatiinis ta'e waliin marii bal'aa deemsisuu qabu. Gara biyya kana waliin ijaarratti yoo deemna ta'e impaayerri kun fedhii uummattoota biyyattii irratti hundooftee deebitee ijaaramuu qabdi. Lama kan walii keenya ilaalchisee uummanni Oromoo calqaba waan fedhu sirriitti beekuu qaba. Akka kootti Oromoon abbaa biyyaasaa ta'uu qaba. Isa jedhu irratti garaagarummaan waan jiru natti hin fakkaatu. Warri isa kana hin fudhanne yoo jiraatan warra akkasii waliin dhimma hin qabnu. Warri abbaa biyyummaa Oromoo irratti yaada tokko qaban tarii akkaataa Oromoon abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatu irratti garaagarummaa qabaachuu ni danda'u. Garaagarummaan kun diina waaloo waliin akka isaan hin oolle isaan dhorkuu hin qabu. Hanga diina waaloo dhabamsiifnutti abbaa biyyaa keenyaa ta'anutti waliin tumsuun ni danda'ama. Isa booda dhimmi keenya kan walii keenyaa ta'a. Kan firri waliin haasaa fixate ta'a. Kun yoo waan bor irratti mataa wal cabsaa bara isaanii kan fixan ta'e kan borii bor taatee hafti. Bor sana osoo hin argin hafu. Akka yaada kootiitti hundumti keenya amma wayyaanee loluu irratti waliin taanee waliis haa tumsinu. Dura isheen nurraa galagaltu. Kana gochuuf hundumti keenya qabsoo diinaa dhabamsiisuu irratti fuulleffachuu qabna. Asirratti uummanni keenya dhaabota adda addaa kana faana hiriiranii yaada bor maaltu ta'a irratti yaada isaanii yeroo isaanii balleessan dhaabuu qabu. Beekaas haa ta'u osoo hin beekiin yaadi akkasii diinaaf tola. Humna diinaa irratti bobba'ee loluu qabu harka hidhee gaadhi'ee ka'a. Kanaafuu humnoota abbaa biyyummaa Oromootiif lolaan gidduutti ololli bifa kamiinuu adeemsifamu dhaabbachuu qaba. Garaagarummaan dhaabbilee Oromoo gidduu jiraatu tarii bifa qabsoo hidhannootiif qabsoo hidhannoo malee irratti ta'uu danda'a. Duraan dursee wanti beekamuu qabu qabsoo hidhannoon wal simsiisanii deemsisuun kan danda'amu ta'uu isaati. Uummanni keenya hubannaa akkasii akka inni horatu gochuu irratti dhaabbileen Oromoo, miidiyaan Oromoo, hayyoonni Oromoo bal'inaan irratti hojjechuu qabu. Keessumaa hooggantoonni qabsoo bifa lameenuu wal simsiisanii adeemsisuu irratti wal hubannoo fi ejjennoo cimaa qabaachuu qabu. Warri qabsoo hidhannoo jedhanis warri qabsoo meeshaa malee jedhanis qabsoo isaanii wal simsiisanii adeemsisuun waan ta'eef walii galuu qabu. Gama warreen qabsoo hidhannoo murteessaadha jedhaniitiin jaarmiyaa tokko jalatti gurmaa'uun dirqama isaaniiti. Qabsoon hidhannoo faca'aan injifannoo argamsiisuu hin danda'u. Warri qabsoo hidhannoo malee deemsisanis akkuma kanaa walii galtee tolfachuu qabu. Yeroo inni tokko waan tokko jedhu inni biraan waan biraa jedha yoo ta'e qabsoon uummataa ni facaati. Diinarra miidhaa geessisuunis hin danda'amu. Ammallee iddoo tokko tokkotti hooggansa wal ta'e dhaabuurraan kan ka'e gaaga'amni mul'ata. 3. Waa'ee hariiroo qabsoo uummata biroo waliin uummachuu.
Dubbii dhibduun dhiyeenya kana deddeebitee kaatu tokko waa'ee hariiroo uummata Amaaraatiif warra biroo wajjin tolfachuuti. Haalli amma uummanni Amaaraa wayyaanee loluutti seenee jiru kana keessatti Amaara akka diinaatti fudhachuuniif hariiroo hin uumnu jechuun tooftaa wayyaanee waggootii 25 dura calqabdee itti fayyadamaa turte dura isheen itti gaabbaa jirtu harka isheetti deebisuudha. Isaan mirga Amaaraatiif lolu, nuti mirga Oromootiif lolla. Nu lameenuu wayyaanii lolla. Waan isa boodammoo yoo tole waliin tolfanna. Yoo dhibemmoo isaanis biyya Amaaraa jiru, nutis biyya Oromoo jirra. Waa'ee Amaaraa laalchisee uummata Amaaraa isa biyya Amaaraa jiruuf warreen olaantummaa Amaaraa farsan gargar baasnee ilaaluu qabna. In fact, we have isolated those seeking hegemony from the Amara people fighting for the right to self-determination. Kan jedhamu kana. Amaarri akka Amaaraatti qabsoo inni TPLF irratti adeemsisu qabsoo keenyaaf tumsa cimaa yoo nu ta'e malee waan nu miidhu hin qabu. Humni TPLF irratti dhagaa guuruu hunduma waliin tumsa qabsoo tolfachuun bu'aa qaba. Humna TPLF ni facaasa, ni laaffisa. Asirratti fageessanii yaaduun barbaachisa. Humni Amaaraaf Oromoo yoo waltumse qabsoo wayyaanee irratti qindoominaan deemsise humni wayyaanee kana dachee bal'aa kanarraa faca'uun irbaata qabsaa'ota keenyaa taatee hafti. Kanatti yoo uummanni biraa dabalamaan kufaatii wayyaanee ni saffisa. Akkan jedhutti Oromoon humnoonni farra wayyaanee ta'an hundumtuu akka tumsa qabsoo uummataa gochuu qaba. Uummanni Oromoo gaanfa Afrikaa kana keessatti hojii isa gitu gara hojjechuutti ce'uu qaba. Anuma dabalatee seenaa darbirraa ka'uun Habashaan nu daguu jenna. Gaaffiin ka'uu qabu garuu nuti maaliif yeroo hundumaa dagamna? Isaan eenyu? Nu daguuf nuti immoo eenyuun dagamuuf? Ilaalchi kun saayikooloojii ofii xiqqeessanii ilaaluurraa madda. Oromoon ilaalcha akkasii mo'achuu qaba. Inni biraas kaleessi har'a miti. Ammaan booda biyyattii kana keessatti humna Oromoon daga jedhee yaadu barrisaa darbeera. Humti nuun dhaabu jedhaa jirti qeerroon Oromoo jechuu qofa osoo hin taane ilaalchaa fi yaada keenya sirnaan qindeessinee gara qabsootti fufuun dirqama keenya. Waa'ee walgahii Oromoo qofaatti waamuu. Dhiyeenya kana Oromoon maaliif qofaatti walgahii waamaa gaaffiin jedhu ka'aa jira. Waa'een impaayera Itoophiyaa deebisanii ijaaruu yommuu ka'u uummattoonni biyyattii keessa jiran marri sadarkaa lamatti adeemsisuu qabu. Inni tokko uummanni kamiyyuu akka uummataatti duraan dursee wal gidduutti marii adeemsisuu qaba. Itti aansee sadarkaa lammaffaatti uummattoonni biyyattii bakka tokkotti waliin marii biyyoolessaa gochuu qabu. Gama Oromootti yoo dhufnu wal jidduutti Oromoon maal fedha inni jedhu murtaa'uu qaba. Isa fedhu kana argachuuf maal gochuu qaba? Eenyutu godha? Isa jedhu irratti walii galuu qaba. Walgahii jedhamu kun chaartarri jedhamu kun akka Oromootti eessa deemna? Warra biraa waliin yoo fala barbaanna ta'e attamitti adeemna? Gaaffilee jedhaniif deebii fudhatee dhiyaata. Oromoon walgahii kan isaa ta'e kanarratti maaliif orma waama? Akka Oromootti mariin sadarkaan calqabaa kun sirriitti hin qophaa'amu yoo ta'e Itoophiyaa ishee duriitu bifa biraan deebi'ee dhufuuf jira. Ormi waan fedhe yoo jedhe nuti duraan dursinee akka Oromootti maal akka feenu irratti walii galuu qabna. Isaanis akkuma kanaa akka mataa mataatti waan fedhan irratti walii galuu danda'u. Isa booda sadarkaa lammaffaatti akka uummattoota Itoophiyaatti waan feenuu qabannee dhiyaachuun biyyattii kan fedhii uummattootaa irratti hundoofte ijaaramtuu gochuun ni danda'ama. Kanaafuu walgahiin waliin yeroo sana malee amma Oromoon waamuu hin danda'u. Eenyuyyuu yoo waame adeemsi isaa sirriin ta'u. Sun osoo hin ta'in calqabuma kan walgahiin waamamu kan waliin ta'uu qaba. Yaadi jedhu Itoophiyaa ishee tolfamtee jiraattu haa suphinu jechuudha. Yaalii Itoophiyaa suphuuf godhamu kamiinuu Oromoon fudhachuu hin qabu. Yookaan they assume Ethiopian statehood has already been there long ago, but we are saying it was not consent based and negotiated. Nuti biyyattiin fedhii uummattootaa irratti hundooftee deebitee ijaaramuu qabdi jenna. In any way, we are saying Ethiopia has to be recreated or not reformed, so as to make it consent based. Akka isheen itti ijaaramuu qabdu ilaalchisee waan fudhannee dhiyaannu qopheeffachuudhaaf walgahii keenya.
kun uummata keenya birattis warra biyya waliin ijaaruu feenu birattis sirriitti hubatamuu qaba. Akka waliigalaatti nuti Itoophiyaan fedhii Oromoo sirriitti keessumsiiftuuf ni ijaaramti taanaan jibba hin qabaannu. But the problem has stand in the existing state structure. There is an embedded and structural setup that has to be completely done away with. The system is totally aligned on Oromo value system and governance system. Kana sababni isaas kun ijaarsa godhamu keessatti iddoo qabaachuu qaba. Oromummaanii fi gadaan Oromoo simatamuu qaba. Itoophiyaan Oromoof akkasuma gadaa isaatiif iddoo hin kennine dimokiraatawaa ta'uu hin dandeessu. Akka Oromoo tokkootti yeroo ammaa kana Oromiyaa keessa jiraataa jirrutti hawwiin koo walgahiin amma itti adeemamaa jiru dogogginsa sanyii nurratti adeemsifamaa jiru qalbitti qabatee taa'ama jedhanii yaada. Hafuura kanaan kan ka'amu yoo ta'e walgahiin kun fala tokko nuu fiduu danda'a jedheen amana. Walgahiin kun fala wayii fudhatee asin ba'u yoo ta'e dogogginsa sanyii uummata keenya irratti godhamaa jiruuf tarii caalaatti illee itti fufuuf jiru hambisuu hanqachuu isaatiin itti gaafatamaa seenaa jalaa ba'uu hin dandeenyedha. Seenaa hojjechuudhaan kabaja namummaa fi oromummaan halagaan nu dhabsiise haa deeffannu. Dhaggeeffataa keenya barruu kana barreessee sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiif erge sanyii namaatiin kan qophaa'e. Qalamni kee hin gu'inii hirmaannaan kee itti haa fufu. Bilisummaa saba kees ija keen argisiin jenna. Horaa bulaa milkaa'aa. Injifannoo uummata Oromootiif gadaan gadaa bilisummaati. Cubbutoon galaadha, cubbutoon galaadha, utataan garaadha, kana akka abbaan isaa godhe ta'u. Cubbutoo galaakoo, obsiyaa garaakoo, mundatti waa'ee mofiin himatan. Majjaa saammanne garbuu saammanne tumuudhaan addamne malee hammanne tumuudhaan addamne malee xinnaas gaabbarree guddaas gaabbarree buluu daddamne malee qawwee agarii tulluu qawwee agarii tulluu maaltu baata yoo agarii malee diinoo biini dhoodhanii halagaan dhoodhanii kokkolfaa biyyee nyaachisu malee malu. Yaaqeerreessa moogorii keebaan aletti galee moogorii keebaan aletti galee kan darbees garaa qabna kan dhufoos qooba qabna suutuma jennee dubbanna malee malu. Mashananana, mashananana, mamagalan Oromo, kota walimnana, migridariida, gichandari miti, jirtu ajarana, jireenyi gaariidha, duuti gaarii miti ajoolli shabano. Lanchidaleechise, magala baanaane, matoo qabnu dhabne ajoollee malagaa saamamne. Bara lagaa saamamne, jireenya maalii qabna kan biyyaa baane. Namni biyyaa bahe ajoollee minciisa malee rafu guyyaa eeddi malee alootoo nambaa rorrifamee nafu manoo. Lafti keessi dhagaadha mirra keessa qotanna keessi keenyas madaadha maaloo mirra keessa qofalla kan garaa madaa qabuun akka mirra bee bulaa basaastu lammii keessa mofee ganuu gurgura basaastu lammii keessa qabeessa bageessa hin dubbannuufi malee minni garaa koo keessa jira garaa kee keessa hin himanneen eefan malee. Abbiya mooraa dhibbaa keenya loonga keessanii ajoollee keenya kun nama dhibaa akkamiin odeessanii akka jettuun nama qarree qootu sanii.
sanini Motunille tole yoramte amte jarine amte jarine akka jettu nama lambi ganu sanini ganunille tole yoo galte jarine tumana hinu akkamishi godulata akakkara maganna adeema keessa dukkana asakkaleen jabosona hakkisa akka jawwasama unqurxii keessama abdachisa samaafi Kisa kerensi ya hayu oromo paganu kanu jabesi burre aga didu ozo masi el masiri tendidu anaya darako kisa kerensi ya hayu oromo paganu kanu jabesi burre aga didu ozo masi el masiri tendidu biya shamba nabe agar de uru kawatale magarib dadasa Oromo kotota salale, Oromo nabida, yoga weda be ulenti jehida. Mangiro betole, ya uri garajilalo, wajinya nedune, jara nama walgana malo, hanganu rakane, lolalkani miti guya manjal kamne. Darkato salale, hoki sabaye garreti, kofare firfirse, hijise sirba baesi, ya habashi mala. Enyo tuzi tuketo mana sagala Uluti takupa Ulate abiya garmama Unezo galpane Kenya dina tulusama Ufema banapa Walirra nefilu luga wagabtapa Oti koti mali Yoko tangi chabu kisaniti male Yoko tangi chabu kisaniti male Lolilo la mali Lola la miru kisaniti male Lola la miru kisaniti male Lolilo la mali Lola la miru kisaniti male Lola la miru kisaniti male Omale abashimala Kobiya tu santu makanu gala Omale abashimala Kobiya tu santu makanu gala Ijare randati Kasani ijare randati Kasani ijare randati Ofi bakang kabdu Jari ofi bakang kabdu Manu samte gandati Bato Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jechaa sagantaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.